Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo gaddisiisaa tokkos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenya isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan kan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenya isin dabarsina. Isinis hamma xumuraa faana turan affeerraa keenya. Ummata Oromootiif lafa isaa dhabuun eenyummaa isaa dhabuu akka ta'e hayyoonni Oromoo yeroo garaagaraatti akeekkachiisaa turan. Hiriirri mormii wareera lafa mootummaa naannoo Somaalee Oromiyaa irratti raawwatee mormuun guyyaa afuraffaadhaaf itti fufee jira. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ummata Oromootiif lafa isaa dhabuun eenyummaa isaa dhabuu akka ta'e hayyoonni Oromoo yeroo garaagaraatti akeekkachiisaa turanii jiru. Itoophiyaa keessatti hundaa ol dacheen Oromoo qaama hundumaan kan barbaadamuu fi wareeraaf saaxilamaa dhufuu ta'uun isaa ummatichaaf eenyummaa isaatiif balaadha jechaa turan hayyoonni. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waa'ee dachee Oromoo Finfinnee yeroo dubbatanitti Oromoof lafa dhabuun eenyummaa isaa dhabuudha jedhu. Hariiroon laftii fi eenyummaa ofii waliin dhabuu olaanaadha jedhu. Lafa ofii saamamuun eenyummaa ofii dhabuu qofa osoo hin taane qabeenya ofiitiin gabrummaa bitachuudhas jedhan Koloneel Gammachuun. Hayyuu seenaa kan amma lubbuudhaan hin jirre Eda'oo Borus lafti uummataa qabeenya mallaqaan hin shallagamne seenaa laabataa eenyummaa uummataa kan baatuu fi ibsuudha jedhan. Lafa uummata tokko wareeruun irraa fudhachuun eenyummaa isaa labbataa irraa mulquudha jedhu. Lafti handhuura kee mallaqaan hin shallagamu. Kanaaf Joomoo Keeniyaataan akkana jedhe. Koleelfattoonni gaafa dhufan macaafa amantii nutti kennan nuti gaafa samii ol ilaallee gadi baanu lafti keenya nurraa fudhateera jedhee mammaake. Kanaaf lafa gaafa dhabdu biyya hin qabdu sii dhumee jira. Oromoon gaafa lafa isaa dhabe eenyummaa isaa Oromummaa dhabeera jedhu hayyoonni. Weerartuu fi qubattuuf imperaalistiif lafti maallaqa. Abbaa lafaaf garuu lafti eenyummaa. Na hubatteetta? Weerartuun qubattuun imperaalistiin lafti dinagdee isaaniitii maallaqa isaaniitii biddeena furdaadhaa jireenya gaariidha. Abbaa lafaaf lafti eenyummaadha. Namni lafa isaarra hin jirre eenyummaa hin qabu. Keessumaa Oromoon ganda irra jiru irratti qe'ee irra jiru irratti uumama waliin bineensa lagaa waliin gaarreen waliin laga waliin qilleensa waliin mukeen gosa adda addaa waliin hariiroo inni qabu eenyummaa isaatti hidhata. Owwaala abbaasaa malkaa warra abaluu tuujuba warra abaluu bakka owwaalchaa warra abaluu ka jedhu waliin eenyummaa isaa walii walitti hidhata. Achi yoo buqqa'e eenyummaa isaatu bada. Hiriirri mormii wareera mootummaa naannoo Somaalee Oromiyaa irratti raawwate mormuu guyyaa afuraffaaf itti fufee jira. Godina Booranaatti hiriirri caaseffama haaraa naannoo Somaalee lafa Oromiyaa gara isaatti fudhatee diriirsee mormuu guyyaa afuraffaaf itti fufee magaalota garaagaraatti bahame. Hadha Boorana Dirree Aanaa Taltaallee Aanaa Miyoo Araddaa Jiloo fi Liiban Aanaa Wancaaleetti uummanni hiriira bahee caaseffama kana mormee jira. Murteen manni marii naannoo Somaalee lafa Oromiyaa hidhattoota naannichaatiin wareerama irratti dabarsee uummata Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi qaamota garagaraatiin balaaleffatamee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa lixa shaggaritti namoota nagaa sagal bakka tokkotti rasaasaan ajjeesuun dhagahame. Sirni nama nyaataa PP Abiy Ahmediin durfamu shiftaan dhiiga namaa xuuxuu baratee fi foon nama nyaachuun araada itti ta'e adoolessa gaafa guyyaa 27 ji'a 7ffaa bara 2025 godina lixa shaggar aanaa Adahaa Bargaa ganda Hiluu Muuxee bakka jedhamutti uummata nagaa nama sagal bakka tokkotti rasaasa itti roobsuun ajjeese. Nama sadi immoo madeessee deeme. Namoonni ajjeefaman kun maqaan isaanii obbo Dajanee Mokonnon umrii 45, dargaggoo Taamree Dajanee umrii 15, obbo Alamuu Dajanee umrii 35, obbo Baayisaa Katamaa umrii 60, obbo Hindeechaa Waaqee umrii 65, dargaggoo Dabaluu Waaqee umrii 18, dargaggoo Abbuu Tiksee umrii 19, obbo Fiqiruu Girmaa umrii 36, obbo Damee Hundee umrii 25. Namoonni madaan
obbo Dhaabaa Gammachuu, obbo Girmaa Siinqee, dargaggoo Daanyuu Magarsaa fa'a. Oduma gaddisiisaa wal fakkaatuun mootummaan Biltsiginnaa ijoollee ol deemoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun golaalee Oromiyaa hundatti irra shanuun itti fufee jira. Mucaa maqaan isaa Hingaabbuu Damisee jedhamu jiraataa kaaba Shaggar Ona Sulultaa magaalaa Darbaatti guyyaa dheengaddaa waraanni mootummaa daandii irraa qabuun mana hidhaa magaalaa Caancoo geessan. Erga geessanii halkan guutuu reebaa buluun Hingaabbuun ijoollee waan ta'eef reebicha dandamachuu dadhabuun harkatti du'ee jira. Du'a isa lammaffaa immoo karaa irratti gatanii guyyaa dheengaddaa jechuun adoolessa 28 bara 2025 maatiin isaa bakka itti gatamee fudhachuun awwaalanii jiru. Hingaabbuun mucaa umrii 14 yoo ta'u gochi gara jabeenyaa kun maatii obbo Irree Damiseetti yeroo lammaffaadha. Obboleessa Hingaabbuu dargaggoo Abboo Irree jedhamus baatii lama dura maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun bakka Booyee Gojjoo jedhamutti ajjeesanii gatan. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa lamaan Itoophiyaa wixinee labsii dhaabbilee siivilii fooyyessuuf qophaa'e akka hin raggaasifne waamicha dhiyeesse. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isin dhiyeessa. Dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa Human Rights Watch paarlaamaan Itoophiyaa wixinee labsii dhaabbilee siivilii fooyyessuuf qophaa'e akka hin raggaasifne waamicha dhiyeesse. Dhaabbatichi michootiin Itoophiyaa wixinee paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyaachuu deemu kana akka balaaleffatanis waamicha dhiyeessee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa ibsa adoolessa 29 bara 2025 baasaniin fooyya'insa labsii hojimaata dhaabbilee siivilii Itoophiyaa hoogganuuf amma dura hojiirra oolaa ture irratti godhamaaf jiru dhaabbilee siivilii qucursa jechuudhaan balaaleffatan. Fooyya'insi godhamu dhaabbilee siivilii deeggarsa alaa argatan mootummaa federaalaa akka dhorku heeyyama. Dabalataan sababa nageenya biyyoolessaa jedhuun dhaabbilee siivilii keessumaa kan bulchiinsa gaarii fi filmaata irratti hojjetan galmee dhorku haquu yookaan walitti dabaluu akka danda'u godhaa jedhe dhaabbatichi. Dhimma Muuyyelee fi dhimma daangaalee Oromiyaa biroo ilaalchisee ABO'n ibsa baasee jira. Ibsa isaa akka taanutti isiniif dhiyeessee jira. Mallattoowwan itita siyaasaa fi jarmiyaa Oromoo yeroo mul'atan hundaa Abiyyi Ahmad kan Oromiyaa keessaa fi Oromiyaan alatti qoqqooduuf ajandaa badinsaa wal jalaa duubaan uumaa as gahe. Abiyyi Ahmad balaa dhabamaa kan mooraan Oromoo tarkaanfataa fi ititaa ta'e isatti fiduun waan hubatuuf yeroo hundaa duula jeequmsa adda addaa wal irraa hin cinne oomishuudhaan of bayyanachiisuuf yaalii gochaa tureera. Bara 2019 haga bara 2020 irraa eegalee WBO'n humna jabaa ijaarachuuf jecha saffisaan deebi'ee ijaaramuu fi gurmaa'uu yeroo adeemsaa turetti shanee mootummaadhaan ijaaramte deeggaramuun lammiilee nagaa Amaaraa irratti xiyyeeffate bobbaarsuun jeequmsa hamaa miidhaa guddaa dhaqqabsiise raawwachuudhaan deebii kennuun ni yaadatama. Kunis boodarra waraana Tigraay jalqabuuf akka ka'umsaatti sirnicha tajaajilee ture. Yaaliin dhiheenya wal bira dhaabbannaa yookaan wal hubannaa siyaasaa taasifame gufachiisuuf godhame walitti bu'iinsa ummatoota jidduutti uumu kanaan dura baratamaniin wal fakkaatu yoo ta'u taateewwan ajjechaa namoota amantaa Tulluu Culluqaa irratti dhiyoo raawwatamee fi yaaliiwwan wal dhabdee amantaa kutaalee akka Arsii fi Jimmaa keessatti kakaasuuf godhaman akka fakkeenyaatti kaasuun ni dandeenya. Abiy garaagarummaawwan hawaasa kamuu keessa jiran haala walitti bu'iinsa uumu shiraan itti dhimma bahuun ummata diinessummaa qabaatullee sabaa fi amantaan osoo wal hin foohin waltahee sochii roorroo diddaa taasisu kamuu danquuf nama ifatti hojjetudha. Dubbiin Muuyyelee kunis qaama taateewwan irra deddeebiin raawwatamaa turan keessaa isa tokko tahuu akeekni isaa lafoota daangaa hawaasa Oromoo fi Somaalee keessatti tasgabbii fi nagaa dhorkuu walitti bu'iinsa dalagaa godhachuun lammiilee ummatoota lamaan waliin dhaabbatanii akka hin falmanne dhorkuudha jedhe. ABO'n ibsa isaa irratti dhaamsa obboleeyyan keenya Somaaleetiif qabnu hoggara yookaan walitti bu'iinsa maqaa keessaniin adeemsifama hundaa ofirraa lola. Abiyyi hawaasa keenya walitti buusee siyaasa shaqatachuuf malee dantaa hawaasa lamaaniitu hin kabachiisu. Qooda fudhattoota Oromoo muraasa otoo beekanis ta'e osoo hin beekne ajandaa diigumsaa sirnicha raawwatu waliin hiriirtanii jirtaniif dhaabbadhaa yaada. Humni Somaalee walaba ta'e daangaa keenyatti bobba'ee rakkoo uumu hin jiru. Rakkoon kun hundi kan 4 kiilooti. Kan hanqaaqamee fi sabquunnamtii sirnichaatiin kan ibsamedha. Ija keessan banadhaa laala. Abiyyi Ahmad hanga aangoo jirutti gaafiin Oromoo kamuu deebii sirnaan hin argatu jedhe ABO'n ibsa isaa irratti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.